Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun qophii gungumii horni miidiyaa irratti isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma walitti maal gunguma akka biyya keenyaatti guyyaa irraa maaltu gungumaa waal kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraasii waliin kan turu allalisaa dhabaati. Maarree isinis miidiyaa kana like subscribe gochuu hin dagatinaa yaadaaf qeeqa qabdan komentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Egaa qabxii gungumii koo kana keessatti taatee biyya keenya keessatti karaa qaamota mootummaa dhiibbaa uummata irra ga'u qabadheen bakka tokkotti qophii gungumiitiin karaa horni miidiyaa isiniif dhiyeessa. Maarree isinis nu jajjabeessuun nu bukkee dhaabbadhaan immoo dhaamsa kooti. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gungumii koo tokkoffaan guyyaa har'aa keessumaa hiriira guyyaa har'aa Tigraay keessatti bakkeewwan garaagaraa aanaalee akkasumas godinaalee garaagaraa keessatti raawwatamaa turee fi akkasumas immoo wal waraansa naannoo Oromiyaa keessatti dabalatee dhiibbaa guyyaa har'aa taasifamaa oole qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kootti immoo na waliin tura. Egaa Tigraay keessatti irra deddeebiin wal dhabdeen bulchitoota gidduutti raawwatamaa ture keessumaa waggoota lamaati asitti uummata Tigraay yaaddoo guddaa keessa gashuunsaa ni yaadatama jechuudha. Kanaaf wal dhabdeen keessumaa hooggantoota yookaan qondaaltota mootummaa aangoo barbaachaaf jedhanii uummata Tigraay rakkina guddaaf dararaa guddaa akkasumas immoo dheebuu guddaaf akkasumas immoo bu'uuraalee misoomaa irraa kukkutaa turan hanga ammaatti irraa dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf keessumaa waggoota lamaatti asitti ergaa mootummaa federaalaa wajjirraan walitti dhukaasa turan yookaan immoo wal waraansi gidduu isaaniitti adeemsifamaa ture booddee ergaa mootummaa yeroo ta'e obbo Geetaachoo Raddaa gara Tigraay imalee booddee obbo Geetaachoo Raddaa qorumsi guddaan isaan mudachaa turuun ni yaadatama jechuudha Tigraay keessatti. Kanaaf hanga ammaatti obbo Geetaachoo Raddaa aangoo gadhiisanii aangoo isaanii immoo Jeneraal Taaddasee Warradeef haa dabarsan iyyuu malee mootummaa yeroo ta'e yeroo dhiyoos gara Tigraay kan imalee qorumsi guddaan isas mudachaatii jira jechuudha. Keessumaa qondaaltota karaa yookaan garee abuuntaatiin qorumsi isaa mudachaa jira jechuudha. Jeneraal Taaddasee Warradee kana keessumaa mootummaa Shaabee wajjin walii galanii uummata Tigraay waraanatti gashuuf akka jiran illee argamaatii jira jechuudha. Gidduu kana immoo kanaaf akkasumas immoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas faannoo wajjin walii galee mootummaa kan aangoo irraa buusa kan jedhu yeroo darbee Dr Gabarsoon Gabramikaal dubbatee turuun ni yaadatama. Garuu hiriirri gidduu kana keessumaa uummata Tigraay bakkeewwan garaagaraatti godinaalee akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti hiriirri hanga guyyaa har'aatti adeemsifamaa jira jechuudha. Uummata Tigraayin kun hundi balaaleffannaa abuuntaa yookaan immoo garee Dabrasoon Gabramikaal fi akkasumas uummanni Tigraay nagaa akka barbaadu mul'isaatii jira jechuudha. Kanaaf qindoomee uummanni Tigraay bakkeewwan garaagaraatti hiriira guddaa gaggeessaa jira jechuudha. Jilbaan jilgeeffatee lafarra fokooqee yeroo uummanni Tigraay nagaa barbaachaaf yeroo sagadaa jiru akkasumas yeroo kadhachaa jiru argamaati jira. Garuu qondaaltonni Tigraay keessumaa garee Dr Gabarsoon Gabramikaal durfamu kuni garee warreen garaagaraa akkasumas immoo biyyoota garaagaraa wajjin walii galee sodaa guddaa keessa gashaa akka jiru argamaati jira. Mootummaa yeroo ta'e Jeneraal Taaddasee Warradee darbee hanga mootummaa federaalaa doorsisuu irra gahee akkasumas immoo boordii filannoo biyyaalessaa keessaa bahuunsaa immoo yaaddoo guddaa akkatti ta'e argamaati jira jechuudha. Kanaaf yeroo dhiyoos guyyoota muraasa dura Dr Gabarsoon Gabramikaal miidiyaatti bahee yeroo inni mootummaa federaalaa akkasumas immoo boordii filannoo biyyaalessaa doorsisaa ture ni mul'ata. Doorsinni kun amma boordii filannoo biyyaalessaa irra darbee gara uummata Tigraayitti waan fuula isaa naanneffate fakkaata. Kana keessatti uummanni Tigraay tokkummaa qabaachuun kan beekamu tokkummaatii walii galee amma lola akka hin barbaannee fi garee abuuntaallee jibba guddaa akka irraa qaban dubbachaa jiru jechuudha. Kanaaf yaadannoo garaagaraa akkasumas immoo Tigraay keessatti nagaan akka bu'uuf illee taappellaa garaagaraa maxxanfatanii yeroo isaan guyyaa hiriira baanii kadhachaa turan argamaati jira. Kanaaf rakkoo guddaan gara qondaaltota Tigraayitiin uummata Tigraay irratti mudachaa jiru wal waraansi akka marsaa lammaffaaf jalqabu illee gochaa kan jiru garee abuuntaa akka ta'ee fi keessumaa immoo Dr Gabarsoon Gabramikaal akka ta'e argamaati jira jechuudha. Kanaaf furmaanni amma taasifamu Tigraay keessatti hanga ammaatti argamu waan hin dandeenyeef uummanni Tigraay gadi bahee dhaadannoo isaa dhageessifatu akkasumas nagaa akka barbaadu mul'isaati jira jechuudha. Kanaaf gareen biraallee yeroo mootummaa yeroo ta'e waggaa lama bulchaa kan ture obbo Geetaachoo Raddaa garee mataasaa yookaan immoo akkasumas paartii mataasaa Tigraayiif hundeessee akka jiruu fi torban dhufu keessa gareen sun maqaan isaa hanga ammaatti adda baafatu malee torban dhufu maqaan akka ragga'uu fi akkasumas immoo boordii filannoo biyyaalessaatti maqaan kun akka ragga'uuf dubbatamaati jira jechuudha. Kanaaf mootummaan boordii filannoo biyyaalessaa yookaan immoo waggaa 50ffaasaa warri abuuntaa kabajatanii boordii filannoo biyyaalessaa immoo haquun isaanii yaadatama yeroo darbe. Kanarratti Dr Gabarsoon Gabramikaal dhaadannoo guddaa
keessa turuuf akkasumas immoo beekamtii keenya boordiin filannoo biyyaalessaa nuun deebisu yoo ta'e egaa tarkaanfii guddaa fudhanna jedhanii doorsisanii turuun ni yaadatama Dr. Gabrson Gabra Mikaal jechuudha. Garuu gaa duuba deebi'ee mubbugiitaa jechuudha paartii mataa isaa hundeessee uummata Tigraay fi yeroo inni falmuuf qophiirra jiru argamaati jira. Kun immoo gaa wal dhabdeen keessumaa gaa Oromiyaa keessatti akkasumas paartiileen garaagaraa mul'atee turu yookaan immoo hundeeffamee turuun ni yaadatama. Akkuma naannoo Oromiyaa keessatti paartiileen garaagaraa jiranii Tigraay keessatti paartii wal dhabee paartiin lama hundeeffamuusaa gaa argamaati jira. Kanaaf gaa siyaasni Tigraay keessatti keessumaa qondaaltotaan taphatamaa jiru gaa furmaata argachuu hin dandeenye. Keessumaa immoo gaa erga torban muraasatti asitti gaa bugeetachuu irra erga paartii mataa isaa hundeessuuf qophii xumuree booddee akkasumas immoo boordiin filannoo biyyaalessaa garee abuunta erga irraa haqee booddee immoo gaa mormii guddaan isaa mudachaati jira. Kun immoo gaa mootummaa federaalaa sodaatanii waan walii gadi dhahan fakkaataa jira jechuudha. Gareen abuunta achi deebanii gaa uummata Tigraay lolli akka banamuuf illee akkasumas immoo bakkeewwan garaagaraatti yeroo bugeetachuu irra Tigraay bushaa turan sana keessatti gaa reediyoo garaagaraa akkasumas immoo filmi garaagaraa cufanii akkasumas qabeenya saamaa turuun chaappaa hataa turuun ni yaadatama. Gareen abuunta ammas marsaa lammaffaaf gaa qorumsi guddaan Jeneraal Taaddasee warra mudachuuf akka jiruu fi uummata Tigraay immoo lola guddaatti gashaa kan jiru garee abuuntaa akka ta'e argamaati jira. Hundumaafuu gara fuulduraatti gaa Tigraay keessatti maal akka deemaa jiruu fi akkasumas immoo maaliin akka dhumuu danda'u walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Qabxii gosoota yeroo darbu gaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa akkasumas naannoo Amaaraa keessatti gaa waraanni guddaan deemaa akka jiruu fi qabeenyi hedduun barbadaa akka jiruu fi bu'uuraalee misoomallee bakkeewwan garaagaraatti mancaa akka jiran argamaatii jira jechuudha. Kun hundi immoo gaa faayidaa mootummaa yookaan immoo mootummaan gama isaatiin seera kabachiisadha gaa inni kaanis immoo yookaan immoo kan hidhatee lolus gaa mirga uummataa eeguuf falma kan jedhu bakkeewwan garaagaraatti gaa lolli guddaan adeemsifamaa jira naannoo Amaaraa dabalatee jechuudha. Kun hundi immoo qabeenyi mancaa akka jiruuf immoo akkasumas immoo qaala'insi jireenyaa akka mudataaf illee wal waraansee Oromiyaa keessatti akkasumas naannoo Amaaraa keessattii fi Tigraay keessatti adeemsifamaa jiru gaa rakkoo guddaa ta'eeti jira jechuudha. Kanaaf guutummaa biyya keenya keessatti wal waraansi adeemsifamaa jiru kun diinagdee biyya keenya akka dabaluuf akkasumas immoo uummanni rakkoo guddaa keessa akka galuu fi qaala'insi jireenyaa akka mudatuuf illee sadarkaa tokkoffaa irratti kan dhahamudha jechuudha. Kanaaf gaa naannoo Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraa keessatti wal waraansi waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti adeemsifamaa jiru kuni yaaddoo guddaa ta'eera. Isa duriirra hammaachaa dhufeera jechuudha. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti lubbuun namoota nagaa akkasumas immoo qabeenyi barbadaa'uun kuni akkasumas immoo qabeenyi nama dhuunfaallee saamamaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Konkolaataa gubachuurra darbee manni gubachuurra darbee amma lubbuun nama gubachuurra gahameeti jira jechuudha. Waggoota muraasatti asitti kanaaf gaa walii galtee dhabuun isaanii keessumaa gaa bara mootummaan Oromoodha jedhamee bakkeewwan garaagaraatti uummanni Oromoo rakkina guddaa fi dhiphina guddaa argaa jirutti gaa Oromoo lama yeroo wal lolaa jiru kana keessatti gaa qabeenyi Oromoo kumaatama miiliyoonaan lakkaa'amu gaa barbadaa akka jiru badaa akka jiruu fi namni qabeenya qabullee sadarkaa hiyyumatti hafeellee nama karaatti baqatee yookaan karaa irratti baqatee uummata kadhachaa yookaan immoo hiyyeessa ta'ee kadhachaa jirutu argamaatii jira jechuudha. Kun hundi gaa faayidaa dhuunfaaf akkasumas immoo aangoo mataa isaanii fayyadamuuf jedhanii gaa qabeenya uummataa yeroo isaan barbadeessaa jiran argamaati jira. Kanaaf garaayyaan jabiyaa bakkeewwan garaagaraatti gaa qabeenya uummataa barbadeessu akkasumas immoo dubartoota namaa gudeeduun kun ammas bakkoota garaagaraa keessatti argamaati jira. Kun hundi gaa Tigraay keessatti kan ta'aa ture naannoo Amaaraa keessatti Oromiyaa keessatti kan amma ta'aa jiru kuni daran hammaachaa dhufeera jechuudha. Kanaaf yaaddoo guddaan ammas naannoo Oromiyaa keessatti uummata mudachaa jiru kun furmaata argachuu hin dandeenye jechuudha. Waggoota muraasa keessatti gaa wal dhabdeen waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti jiru kuni keessumaa waggoota lamaatti asitti immoo wal waraansi gidduu isaaniitti adeemsifamaa jiru. Uummanni nagaan akkasumas immoo qaala'insi jireenyaa dabalatee gaa namoonni nagaan bakkeewwan garaagaraatti lubbuu isaanii dhabaa jiru. Kanaaf immoo uummanni Oromoo sababii gibira jedhamee akkasumas immoo sababii kiroodarii jedhamee akkasumas sababii xaayoo jedhamee qaala'insi jireenyaa uummata otoo akkasitti rakkasaa jiru wal waraansi bakkeewwan garaagaraatti raawwatamaa jiru immoo daran hammaachaa fi ulfaata akka dhufee fi yaaddoo guddaa uummatatti akka ta'e immoo argamaati jira. Kanaaf gama lamaaniinuu gaa gama mootummaattis ta'e gama hidhatee mootummaa loluunis gaa uummataaf ilaalchi ta'ameeru tokko akka hin jirre uummanni dubbatachaati jira. Garuu gaa kan itti himatu dhabee immoo uummanni rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Kanaaf akkasumas naannoo Amaaraa keessatti gaa wal dhabdeen naannoo faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti bakkeewwan garaagaraatti raawwatamaa jiru amma daran hammaachaa dhufeera jechuudha. Guyyaan irraa kaasellee bakkeewwan garaagaraatti gaa wal waraansi adeemsifamaa jiru kun daran hammaatee uummata Amaaraas yaaddoo guddaa keessa geessiseeti jira. Kanaaf diroonii dabalatee bakkeewwan garaagaraa Goojjam akkasumas Baardaarii fi bakkeewwan garaagaraa keessatti lolli guyyaa irraa adeemsifame akkasumas Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa bakka waraanni faannoo jira jedhamee yaadamutti raayyaan ittisa biyyaa
to'annoo gaggeesse yookaan immoo opereeshinii gaggeessan bakkeewwan garaagaraatti injifannoo akka galmeesse raayaan ittisa biyyaa guyyaa har'aa dubbatachaa jira. Kanaaf dhaadannoon waggoota muraasa asitti faannoon 4 kiiloon galadhee akkasumas immoo abbaagoon galadhee dhaadachaa ture kuni yeroo ammaa kana waan gadi laafe yookaan immoo waan gadi bu'e fakkaata jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan ammas naannoo Amaaraa yookaan uummata Amaaraa keessatti ta'amaa jiru kun daran hammaachaa dhufeera jechuudha. Kanaaf guutummaa biyya keenya keessatti rakkinni amma deemaa jiru keessumaa uummata nagaa miidhaa akka jiruu fi namoota qabeenya qaban yookaan namoota dhuunfaa qabeenya qaban miidhaa akka jiruu fi namni kamiyyuu yookaan immoo guutummaa biyyaatti wal qixxaachuuf akka jiruu fi hiyyeessiif sooressi yerootti waliin isaa wallaalameetu guutummaa biyya keenya keessatti gaggeeffamaa jira yookaan argamaati jira. Kanaan dogan gochaa jiru immoo akkasumas namoota wal waraananiif akkasumas mootummaa fi mootummaan immoo uummata isaa ija tokkoon yookaan ilaalcha tokkoon uummata isaa ilaaluu gatii dadhabee fi bakkeewwan garaagaraatti uummanni hiyyummaa fi dararaa guddaaf saaxilamaa jira jechuudha. Hiyyummaa irra darbee bakkeewwan garaagaraatti yeroo rasaasan uummanni nagaan qeessaaf qabeenya isaa irratti waxalamaa jiru argamaa jira. Kan gochaa kan jiru immoo mootummaa aangoorra jirutu uummata isaa jibbee akkasitti rakkina guddaa fi darara guddaa argaa jira jechuudha. Kanaaf mootummaan amma aangoorra jiru uummata isaa bakkeewwan garaagaraa jiruu fi amma aangoorra jirtu uummata isaa fotoo birmate yookaan uummata isaa fotoo yaadee fi akkasumas immoo nageenyi biyya keenya keessatti yookaan guutummaa biyya keenyatti akka bu'uuf mootummaan otoo hojjetee kan jiru dhaabsa kooti. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gongommii kotaatee biyya keenya keessatti raawwatamaa oole kanaan gammaatee daawwattoota ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Alalisaa Dhaabaati. Qophii gongommii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophii Horni Miidiyaaf oolii turtii gaarii qabaadha.